Sirba jechuudhaan adda guuteen of walchaasnin jennaa dhaggeeffattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa irraa akkuma yeroo garaa garaatti keessummaa raafis qabannee dhiyaanneeti jirra. Keessummaan keenya tamsaasa kallattii irratti tooraan argamu har'antanaa obbo Suuraan marii bal'aan wajjin taasisuudhaaf dhufaana jiru. Isinillee dhaggeeffattoonni keenya turtii obbo Suuraa Abdul Jalil Kimo wajjin dabarsinurraa waan hedduu akka nurraa hubattan abdiidha qabna. Obbo Suuraa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eedan obbo naaf yeroo keessaniif illee galatooma. Maarree isinillee yaamicha keenya kabajanii yeroo kanaan yeroo qabdan xiqqoo sanirraa nu qooddanii haala yeroo irratti waan hedduu ibsa bal'aa nu kennuudhaaf dhufuu keessaniif hedduudha isin galateeffannaa. Mee kallattimaan yeroo qabdan gabaabduu akka taateen hin beekaa kallattimaan gara gaafii keenya har'aatitti dabarraa. Lola TPLF jidduutti deemaa jiru kana uummanni Oromoo akkatti hubata. Mee uummanni Oromoo asumarraa kana akkamitti hubatuu qaba lola jara lamaan jidduutti deemaa jiru kana? Ulfaadhu obboleellisaa lola kana duraan dursee lolli kun warri faranjii kun beektu walumaa galatti yoo ilaalan lola bakka takka deemu tokkoon batil jedha yookaan immoo loluma falma dirree sanii takkatti waamamaa. Kaayoodhaan yoo waliin ilaalame lolli afaan Ingiliffatiin waar jedhamu suni kaayoo ka'ee fi kaayoo galu qaba. Batil jedhamu sun ammoo dirree lolaa sanirratti bakka takkatti waan mo'atuu fi bira taruuf dubatti deebi'u ilaalchisaa. Lola yoo jennu ati batil laalama lolli amma wayyaanii irratti deematti hin jiru kuni ati waar lolli kabaname mootummaa kanaan kabaname waggaa 2 fadhakkaa gahe impaayira san keessatti tokkoffaa lolli kuni kabaname Oromoo irratti itti aanee lolli kuni kabaname Walaayittaa fi Sidaama irratti sabaaf sablammoota adda addaa irratti baname. Kanaafuu lolli amma Tigraay irratti baname kun TPLF irratti jedheetiin hin laalu dhugaa rabbii uummanni suni ofirratti naannoo ofiitti jiraata. Akkuma jiruun uummata Tigraay fi mootummaa san irratti baname. Kanaafuu Oromoon lola kana akka itti inni ilaalaati hin jiru akkamitti ilaalaa kan nuti himnu osoo hin ta'in mee yoo oduu fuune Oromoon hundi mana jiru mara keessaa lola kana akkamitti hubataa yoo jenne lola kana waa waggaa 2 fi wadhakkaa isarratti deeme wajjin guddinuma isaattu itti fufiinsa isaati jedheetiin hubata Oromoon. Maaliif jennaan qabsoo waggaa 4 tareetiin Oromoon wayyaanee qabsoo qeerrootiin mo'atee aangorraa ari'ee naannoo isiitti galchee jira mo'atee jira. Waggaa 2 fudhachaa tare kana keessatti diinni Oromoo hangafa qofaa miti walumaa galattuu kan mootummaa qabate sirna mootummaa naftanyaa Abiyyiin geggeeffamu wayyaaneen naannoo isiitti galtee uummata isii wajjin waggaa 2 kana dhiibbaan guddaan irra godhamaatiin ture. Lola Oromoo wajjin godhaatiin turte bilchiginnaan akka feetetti Oromoo cabsitee qulqulleessitee addabachiisuu dadhabnaan akka gimmitii isiitiitti waan lola kana mo'achuu lola Oromoo wajjin gootu mo'achuu dadhabdeef lola Tigraayin bakka tokkotti dhiphina lafaatiif lakkoofsa uummataatiif Eertiraa wajjin taatee bakka takka dhahuudhaaf akka isii yaaddutti jireenyi qabsoo Oromoodhaa gargaarsa TPLF hin jiraata jettee waan yaadduuf dhama'iinsa kana keessa waan jirtuuf innaa sirna nafxanyaatiin gargaaramtee lamaanuu dhahuudhaaf dura kaqawweedhaan dura dhaabbatu kana dhoyitee deebi'uudhaaf kuni Oromoo hundaaf hin gala. Lolli kuni abbaan lola kanaa
karaa mootummaa nafxanyaatiin eenyu yoo jenne tokko mootummaa Abiyyi abbaa irrummaa isaa nugusa taheetiniin ideolojii lafa kaayate wajjin sin nafxanyaa deebisuudhaaf deemu kiliikii isaa wajjin kiliikii qofaa miti warri nafxanyaadha ka biyya Amaaraa fi Finfinnee keessatti paartiiwwan adda addaa ijaaratee mootummaa kan walitumsaatiin jiru ka lafa deeffachuudhaaf deemu lafni inni deeffatu walqaaxiif sagalee qofa osoo hin tahin lafa asiin dura 1974 akka yookaan 1966 gaafa Haile Sillaaseen kufu mareet laraashuudhaan Oromiyaa fi Saawuzii hafi guutuu keessaa lafa sirni fiudaalaa irraa buqqifame laffiin sammaraa naannoo kanamaraa kii jedhee waan fudhatuuf ristii jedhee lafa sammaraa deeffachuudhaaf bulchiinsa maraa deeffachuudhaaf deemaa kanaaf warri nafxanyaadhaa akka paartiitti ijaaramee wayita kaan Abiyyi wal muruu fakkaatu mootummaa wal muruu fakkaatu kuni marri humna tokko tahee humna lammaffaa taheetiniin Abiyyi wajjin dhaabateetiin deema sadaffaan humna Eertiraati humna Eertiraa illee akkuma Abiyyi humna abbaa irree nam tokkeedhaan geggeeffamu tahee intarastiin warra kanaa sadiinitu ka Abiyyi illee ka humna nafxanyaallee ka Isaayyaas illee wanni warri kun wayyaanee dhabamsiisuudhaaf deemaniif isitu waraana qabaa isitu ummata ofirra ijaaramee mootummaa ofii qabaa yoo isii dhooyine akkuma afaan isaaniitiin jedhan kun garbuudha ka Saawuzitti hafe Oromoo fi kaafe mo'achuu hin dandeennaa kanaaf oltaniitti mo'atanii kanaafuu lolli kun yoo laallu TPLF fi ka Bilisiginnaa fakkaata malee sanii achi kaayoon warri lola oofu kun ittiin deemu achirra dhaabachuudhaaf karaa baafachuudhaaf ittiin gahiinsa kaayoo isaanii qulqulleeffachuudhaaf jedheetti ilaala waan kan ta'eef Oromoon lola kana wajjin ala dhaabateetiin yoo laalu yoo ofirraa achi laalu akkanatti hubataa yoo gara ofii as deebi'u ammoo akki tubatuu fi waan godhuu qabu qajeelatti irra mari'achuu fi mala dhawachuu qaba jedheetiin yaada akkanatti ilaala. Ulfaadha obbo Suuraa mee gaaffii itti aanutti ce'a yaada gara biraatti qabutu ka amma walitti sakaallaa jirutu jira san gara xumuraadha itti deebi'a. Lola jara lamaan jidduutti tahaa jiru kanaan Oromoon hiree gaarii ni argata yookiin rakkoo hamtuudhaaf saaxilama jedhaniit akkatti yaada garaagaraa oofanii hawaasni illee afaan yeroo itti yaada ta'utu jira. Mee isin akka keessaniitti lola jara lamaan jidduutti deemaa jiru kanaan Oromoon hiree gaarii ni argata jettanii yaaddu? Ulfaadhu boleellisaa duraan dursee yoo mara wanni ilaalamuu qabu uummata tokkoon yookaan abbaa siyaasaa tokko uffatu irraa wanni ilaalamuu qabu opportunity laallachuudha miti duraan dursee ajandaan guddaan uummata tokko uummata waan ofiitiif qabsaa'u tokko opportunityin haala adeemsa keessa challenge fi opportunityin waan adeemsa keessa dhufuu fi waan filattu duraan dursee gaafin keessirriidha waan kana keessatti maali advantagein Oromoon laallattu yookaan hiree qabdiin keessirriidha ammoo bakka uummanni hubatu yoo waan kana jedhan hiree majala nama fiigu qofa akka Oromoon taasifne Oromoon seenaa isaa keessatti dhuguma rabbi yoo dubbanne gaafa waa qofa jeneraal waa qofa baalirraa Somaalee dhaqanii hin deebi'an Somaaleen hagam takka itti fe'achuudhaaf barbaadde homa ofii geeggessuudhaaf yaalanii addi bilisummaa Oromoo jaaramee haala hamaa keessatti 91 biyya seenee mootummaan Eertiraatii fi wayyaanee waan sammara irraa hangeessitee osoo kaayoo isaatirraa burjaaja'iinsi hoggana keessatti booda dhalateetiin amma rakkoo abbaa kanaan nu haa ga'u malee akkuma ammoo humni ga'aan haqaa qabsaatiin turellee fi jirullee malee haga ammaa wanni Oromoon itti waamamuun dhaabni yeroo dheeraa dhaabbatee falme adda bilisummaa Oromooti haga ammaa kana kunoo
nama jalatti cillaayifatee kaayoo isaa gatee bitamee hin deemne rakkoo ofii of keessa haa qabaatu malee. Kanaafuu Oromoon kana qofallee miti ilaalchi siyaasadhaa waan adda addaatiin addaan haa jiraatu yookaan ani waliigaluu dhabuu hin malaa kan baan kafaa ollee akka ilaalcha isaatti Itoophiyaa dimokiraatessin haa jedhu malee dhaaba biraa jalatti yookaan wayyaanee jalatti harka kennateetiin hin deemne. Wanni Oromoo keessaa baha yoo amma warriin dhihoo kana waggaa dheeraa dirree qabsoo ka turanii fi maqaa adda addaa abaa'otiin ka deeman abiyyiin jala warra cunquqaatiin jiru yoo taate malee qaanidha sammaqaadha hulleen nama dhugaa malee Oromoon yeroo hedduu wayita opportunity waan biraa laaluudhaaf deeman utaaleetumaan nama jalatti kamaxxanuu miti waan ufiitiin deemata kana seenaa gaarii qabna seenan abaa ollee seenan kafaa ollee seenan kaleessa jaarraa abbaa gadaatii fi waa qofaa qabaachaa turanillee dhugaa kana hima kan dhaabbileen adda addaa dadhaboon yookaan immoo hanqina adda addaa qabaatanii kufanii kanillee diinatti harka kennachuurraa uf danda'aniitiin deemudha. Kanaafuu eega kana jenne qabsoon Oromoo hiree laallachuu dura waan isiidhaa ajandaa ofii kaafattee lafa kaa'attee ajandaa isirratti qophooytee qabsoo ofii istiraatejii ofii itti fuftee chaalenjii fi opportunity jiru yookaan immoo gufuu fi hiree jirtu laallachuun isii dirqama. Kanaafuu kanarraa ka'eetiniin hireen isiin qabdu maali jedheetiin kalaalu. Malee hireerraa ka'aniitiin kalaalan abbaan waan ofii qabu waan ofii tolfatee isii oofachaatiin laallata. Hireen ajandaa tokkoffaa qabsoo uummata tokkoon ta'u. Kana jedhe maalin hireen jiru lola ka'e kanarratti yoo jenne waan tokko ifa gochuun barbaachisa. Warri amma mootummaa bilisiginnaa qabatee nafxanyaa qabatee Eertiraallee hidhatee Tigraay irra duulaa jiru kun warra maal yaadu reef dubbadhee jira. Warra maal yaadu warri Tigreedhaa ka TPLF hin geeggeeffamu warra maal yaadu humni isaanii maali miizaanni humnaa isaan gidduu jira maal madaalli humnaa isaan gidduu jira maali yoo jennee laalle nuufoo hireen jiru diinummaan isaanii yookaan ammoo diina kaluudha moo diina fagoo diina amma nu qabate moo diina nurraa fagooti kan addaan laaluu qabnu hiree kenna laallachuudhaaf. Akka argaa kiyyaatitti wayyaaneen humna waggaa 27 nu qabateetiin ture. Ikoonomiin nurraa saame haga tokko ammoo afaanii fi waan adda addaa fakkeessaa taatullee sirna dargiirra ka wayyaa qabu ka ammaa kanarrallee ka wayyaa qabu hafur baafannaa tokko kenne nu saame nu fixe dhuga ammoo ofirraa ariine diina nu moo'ennee biyyatti galchine takka diina nurraa fagooti lama diina yoo laalan ji'oopolitikaa isaa wajjiin laalta diinallee yoo ta'e diinonni irraa fagooti ka amma ajjeeftuu kenna miti haala ammaa kana keessatti ammoo diina mootummaan nu cafaqeetiin deematiin jiru isallee cafaqatti jiru. Kanaafuu diinummaan isaa aktiividhaa miti kaleessa ture malee aktiividhaa miti TPLF dhufame diina aktiivi miti. Inumaayyuu humnoonni sadiin bilisiginnaan humni nafxanyaa Amaaraa ka paartiiwwan hedduu fi naannoo Amaaraa harkaa qabu ka lafa deeffatu. Ka Isaayyaas Afawarqii kuni sadiin diina kennallee diina Tigraayillee diina sabaaf sablammiitillee maraayyuu cafaqee akka tokkotti dhaha. Nu aanfatee Tigree irratti diina hin taane Tigree aanfatee nurratti qofa diina hin taane. Impaayera tana akka duri deebiseetiniin sinna fiudaalaa fiiroo koloniyaal isteetii qajeela ijaaruudhaaf waan yaaduuf isaa akkanatti deemu lola kanaan jara cafaqaatiin jiru kana keessatti hiree maal laallannaa yoo jenne
humna isaa nu biraa buqqifatee waraana liyyuu hayilii buqqifateet Tigraay irratti duulatiin jira. No amma yoo laalle namurrattuu duulli deebamuu namurrattuu ummata fedhirrattuu lolli deebamuu jaalachuu baannullee nurrattuu geggeeffamaatiin ture. Nurraa qoodatee humna guddaa achirratti oolchaa jira. Hireen Oromoon argatte waraanni kaleessa balbala isaa dura mara balbala isaa mara hunda dura dhaabatu amma nu keessa jiru ol deemi. Akka diina tokkoffaatti yookaan ammaaf kan isa findu malee ka Oromoo dura aansinu isa dura aanseen achi bobba'an. Yeroon kun nuuf yeroo kennataadha. Hireen kun hiree isulaa nuuf bareedaadha. Akkuma jedhe hiree irraa ka'anii qabsaa'anii waan duraan jirutu hiree itti fayyadama. Sochiin Oromoodhaa tawaggaa 4-5 dabre geggeeffamaa turte. Tawaggaa 50 ture jaarmayaanii fi haala adda addaatiin socho'aa turte naashinaalizimiin Oromoodhaa. Akka kiyyatti yeroo ammaa kun yeroo bareeda isaaf. Ka duraan lolli guutuun nama qofa irratti ta'e ufi humna Noorz irratti humna Tigraay irratti deemaa itti jiru kana humni isaa haphatee kirkiree jira mootummaan nafxanyaatii fi humni nafxanyaa akka biyya Amaaraallee. Inni nuyyuu haala hin taane keessa gale. Wayita kanatti Oromoon maal godhuu qaba yoo jenne dhuguma rabbiitti lola jara lamaan gidduu deemu taa'eetiin ilaalfatee halkanii guyyaa feesbuukii jala cinqaa kanaan qabamurra dhugaa kana laaluun gaariidha. Yoo kanaan yaaddahurra yoo achiin mo'ate nu deebi'an kunillee nama yaachisa dhugaadha. Kamtu mo'ataa addaan beeku nu yaachisa Oromoon marra yaadee eebaluurra eebaloo soo mo'ate akka inni jedhaa jiru hin beeka. Waan inni jedhullee hin beeka. Dubbiin amma kana keessatti hireen jabaan qabsaa'onni Oromoodha. Dhaabbileen Oromoodha. Aktiivistoonni Oromoodha. Kaaga ammaa mataa walitti hin qabatin. Yeroo kana keessatti hatattamaan mataa walitti qabatanii itti gaafatama sabboonummaadha. Itti gaafatama biyyummaadha. Yeroo mara caalaa seenaa keessatti akka ammaa yeroon mataa walitti qabatameetiin dubbii Oromoo akka biyyaatti akka biyyoolessaatti kaasaniitiin yaada geegessaa tokko yaada ittiin geegeffamu tokko jaarmaya waloo ittiin geegeffamu tokko liidarshiippii waloo ittiin geegeffamu tokko taaktikaa fi istiraateejii uummanni Oromoo kummarri irratti hirmaateetiin wayita humni diinaa mootummaadhaa kanu qabate humna mootummaa kanu qabate kana TPLF wajjii wal bira qabaniitiin diina jechaatiin ooluun kun dhugumatti fayyaaluun marlee dabre gowwummaadha. Wayyaa nu jechuun miti mootummaan nafxanyaatu dhahaatiin jira jarasan. Anyhow nu amma ebaluuf kanarra wal dhabuudha miti gara kenna wanni eegamu. Wayita humni kun warri kun ofirraa qabsaa'aa jira akka agarrutti haga dandeenuyyuu nu jara wajjiin dhaabanne gargaarru baanu waan biraati. Nu lola kenna geggeeffachuu qabna lolli kenna. Yeroon haga ammaa seenaa keessatti gaarii ta'e kan qanname kana. Ammoo mobilaayize jaarmayni jabaati fi mobilaayizeeshin jabaan hin jiru. Yeroo ammaa kana si'iinsa jabaadhaan yaada warraaqxummaatiin sochii selfless ta'eetiniin uummata mobilaayize tokkoon konnee jabaadhaan qindoominni jabaan or as a national front tokkotti yookaan mootummaa whatever jedhaanis yaadni tokko ka waloodhaa ka Oromoo at least medium galii giddu galaa tokkotti mootummaa kana ofirraa buqqisuu irratti galii godhe tokkotti hatattamaan mataa walitti qabatee total mobilization ka qabsoo warra hidhannootti irra jalqabee ka sochii qeerrootti irraa hidha'ee ka biyya alaatii fi biyya keessarraa uummanni guutuun irra socho'eetiin galiin isaa clearly beekame ka abbaa geegessuuf liidarshiippii qabu tokkollee horatu hatattama kana yoo biyya keessaa hin dandamin biyya alaa kanatti hoggana seentiraal tokko horatee bakka teessoo tokko godhatee feesbuukii fi miidiyaadhaan qofa osoo hin ta'in qaamaan waliin baqee qabsoo tana geegessuu fi hiree kana fayyadamuu qaba.
yoo amma hadoodee tiisisa ofirraa a'aatiniin lola nama biraa qofatti kalaalatiin jiru taate yookaan ebalo yoo mo'ate dhumne ebalo yoo mo'ate dhumne yookaan nama wajjintuu dhaabatee lamaanuu diina kenna very carelessly hanqina itti gaafatummaa guddaadha lamaanuu diina kenna walaa nyaattu jechaatumaan taa'e kun seenaa keessatti seenaa yoo mara caalaa kufaatii guddaadhaan nu gahu itti gaafatamsi guddaallee kifir jedheetti ilaala. Kanaafuyyuu kana jabaatee hatattamaan akshinii akti gochuu qaba aktivistoonni Oromoo sabboononni Oromoo intijoollee Oromoo qabsaa'onni Oromoo marra jaarmaleen Oromoo marra koominitiin Oromoo marra jaarmalee siyaasaa qofaa miti. Warri jaarmee siyaasallee hin ta'in jaarmeen uummataa marri isaa hatattamaan wal waamee bakka takkatti solution tokko leadership tokko uumu istiraayii tokko baasu uummata kana mobilize gochuu ijaaraniitiin galii isaa lafa kaanii bakkaan gahuun ajandaa bilbiltuu yerooti jedheeti yaada hireen nu qabnu kana indagamu sagaleen kiyya isinirraa citee ture na fakkaate hin dhagamamu. Yaa. Gaaffii hedduu achuma keessatti na deebistanii turtanii mee yeroo mootummaan Itiyoophiyaatii fi mootummaan Eritiriyaa amma dura wal lolaa turan san biyyi kun guutumatti sabaaf sablammiin hundi maqaa biyyaatiin biyyi sun biyya biraa waan taateef jecha biyya teenya birmadummaa isii kabajna jedhee lola san irratti dhumataa ture. Oromoonis akkasumatti hojii dhumaa turanii. Har'aan tana ammootu biyyi tuni mataan isii ofii wal dhayaa jirti. Abiy Ahmad sirna ofii barbaadu bul deebisuudhaaf biyya tana biyya ofii bulchaa jiru dhayaa jira. Biyyi kanees ammootu akka biyyaatitti walitti diina ta'anii uummanni biyya sanaa kumaatamaan irratti itti wareegame sun har'aan tanallee biyya tana wajjin biyya tana dhayaa jirti. Gartuu takka ofitti qabdee gartuu takka dhayaa jirti. Lola biyyi biraa harka keessa kaayattee biyya tana cabsitu uummanni Itoophiyaa hoo uummata Oromootirra taree akkamitti hubatuu qabamee waan kana? Uummanni Itoophiyaa wanni jedhamu yoo dhugaa dubbanne artifishaala yoo mara wanni Itoophiyaa jedhamu kun asiin dura bakka tokko irratti ibsee jira. Wanni Itoophiyaa jedhamu kun beeytu ka abbaa aangoo harkaa qabuuti. Empire sen barbaattu wayyaaniin harkaa qabaatti yookaan naftanyaa jaruma lamaan turaa qabaa haga ammaa meeshaa interestii warraa ittiin tolfanii maqaa trademarkii abbaa aangoo san harkaa qabuuti so called Itoophiyaa. Itoophiyaan empire waan takkaa miti yookaan mootummaa ititee sirna tokko tolfateetiin seenaadhaan siyaasadhaan ikoonomiidhaan waliin hidhateetiin tolfatee miti yookaan mootummaa isteetii ijaaramee dhumatee miti. Empire, colonial empire. Kanaafuyyuu uummanni marruuyyuu uummanni koloneeffatee warri nu koloneeffataa ture lamaan wal fixaa jira. Lamaan wal dhugaa jira. Kana keessa lolli kuni ka mootummaa naftanyaadha. Mootummaan naftanyaa mootummaa waggaa 50 nu qabate. Mootummaan Tigree ka waggaa 20 nu qabate. Isa ofirraa ariine ka naftanyaa nutti deebee harkuma kennaan ofirratti sumne. Miscalculationii siyaasaa dogoggora seenaa keessatti daangaa hin qabne. Wareegama qeerroo Oromootiin miscalculationii humnoonni siyaasaa Oromoodhaa godhaniin ka irra laafadhaa ofirraa buufnee ka waggaa 50 nu qubate ka ammallee nu keessa qubate ofirra deebifnee amma kun rakkachaa jira. Kanaafuyyuu Eritiriyaan lola Tigraay irra banti
kaayoma tokko abiyyi wajjin qabdi. Abiyyi lafa kennee fi jimmatti lafa kennee waan hedduu waan biyya keessatti deemu kana akkuma waggaa 30 dura buna biyya alaatti ergu jalqabdesan ammallee ekspoortii waan Oromiyaa keessa jiru lafa fudhattee investimentii gootee biyya tana yoo danda'ame walitti makamuu danda'an yoo numara mooyatan maalifi abiyyi illee tumsaa barbaada gaafsan kamtu irraanaa dubbiin kasaaniiti akkasit deema. Kanaafuu Itoophiyaa ummanni jedhamu sabaaf sablammiidha. Beenishaangul irraa kaasee Gaambeellaa Saawuzii guutuu hidhatee Sumaalee fi Affaar kana yoo wal ga'e Oromoo wajjin sabaaf sablammoota. Sabaaf sablammoonni kuni warri kuni cunqursee lamaanuu haa ta'u at least wayyaaneen maqama isaaniituu beekanii ufiin hin jirraa akka jedhan hiree banteef federaalizimii dhugaa ta'uu baatullee kun ammoo caflaaqin deebi'ee bakka takkatti cabaquu deemte. Marri isaaniituu iyyuu amma mufii qaban jaalalan qaban mootummaa ahadaawii nafxanyaatirra kaabiyyiirra akkamitti ilaala yoo jenne humna isaaniitu hanqataadha malee hundi isaaniituu fedhiin qaban mootummaa kanarra. Namni sabaaf sablammii kana qindeessee humna itti godhuu danda'u Oromoo caalaa namuu hin jiru. Oromoon karaa kanaan hojiin isaa dadhaba seenaa waggaa 20-50 tare kana keessatti dadhaba dhugaa rabbii yoo dubban jaaramee Oromoollee dhugaadha. Ofiifuyyuu humna jabaa tokko uumanne kabiraa wajjin qindaa'uun waggaa lamaan tare kana dhagahaa turre OMN fi Jawaarillee sabaaf sablammii mara keessa sosocho'anii abdii tokko horuun addi bilisummaa Oromoollee dhaabbilee bilisa baasaa naannoo adda addaa wajjin hariiroo uumachuun kafaa olleen dhaabbilee adda addaa wajjin wanni tokko madirakii wayii dhaabachuun kuni marruu fankshinaal ta'ee argaa hin jirru amma. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa silaa osoo Oromoon jabaate akka Oromoon laalutti ilaala dubbii tana. Mootummaan caflaaqiin kun fi nafxanyaa dhaabbilee Amaaraa fi Isaayyaas illee jireenya sabaaf sablammiitii fi so-called federation kan jedhamu kan maqaa sanillee akka jiraatu barbaadan faallaa ummata Itoophiyaa jedhamu kan impaara Itoophiyaa keessa jiruuti. Saboota cunqurfamaa kanaaf faalla sadiin humnoonni sadiin Isaayyaas inni nafxanyaa Bahar Daar fi Finfinnee irraa socho'u innaa kaabiyyiillee kun marruuyyuu ummata impaara Itoophiyaa jiru ka gadi hafe kana mara macalaasuudhaaf waan inni qabu irraa saamuudhaaf qindoominaan waan diina jabaa diina guddaa isaaniiti humna dhaban abbaa walitti qabu dhaban gara fuuldurallee solution yoo dhufe Oromoon humna kana sochooftee reef waan ofii socho'uudhaaf yaadaan kenna isan akka fedhettu haa qophaa'u. Sanii achitti humna sabaaf sablammii impaayirri Itoophiyaa cafaqeetti dhufu jala bulche kana qabatteetini sirna koloneeffataa kana ofirraa ha'uu qabdi. Akkas ilaalan jedhee yaadaan. Ulfaadha obbo Suuraa. Uummanni Oromoo yeroo mootummaan kirkiraa jiru kanatti yeroo mootummaan keessoo isaatitti akka muka rilmoon nyaatetti hoshonshoree ofii isaatifuu caasan isaa wal diigaa ofii isaatifuu biyya ofii bulchu wajjin lola keessodhaa qabutti yeroo kanatti uummanni Oromoo hiree tanaan duratti illee kaasnee turree keessaa fi alaan akkamitti tokkoomeetiniin mootummaa kana ofirraa kaasuudha qabu. Yaa reef illee tuqee kuni waan akka faranjiin jirtu silver bulletidhaan yookaan waan xiitii takkaan akkanatti dhahaniitiin himanii miti. Asiin durallee bakka takka kaasetti waan beekumsi nama tokkoo hayyoomni fedhellee deebisuu miti. Waan mataa walitti qabachuudhaan deebisan maalifi yaada waan kana ofirraa kaasutuyyuu walitti hidhaa fi tokkooma yaada hedduuti. Waan namni tokko kana jedhu miti ammoo waan namni maruu jedhu beeyta hafuura keessa galfachuudhaan yaadni tokko mataa walitti qabatee yaada waliigalaa irratti ka irra waliigalame irratti tolfataniitiin deemu. Haa ta'u akkas irraa ka'ee waa jechuun ammoo nama gaafatameef waa jechuun dirqamuma. Waan yaadni adda addaa dhiyaachuu hin danda'a. Ammoo hafuura waliigalama jedheetiin ayyaadu
anaaf yeroon kun yeroo kennataadha. Aktiivistoonni biyya alaa jiran qabsaa'onni seenaa keessatti dirree waraana irraa ka'aniitiin biyya alaa kana keessatti yoo marahuma Oromoo kana naannessan ka biyya keessatti hidhamanii hidhaa bayan ka waggaa 4-5 kanan keessatti qeerroon lafa ol kan dhaabbileen Oromoodhaa ka waggaa meeqa waan kanaaf qabsaatiin turan it is a time jedhaan yeroon isaa kana jedha. Yeroo isaa kana keessatti akkuma reefan tuqe tokko yaada jiddu galeessaa kanamuu irratti walii galu ani fakkeenyaaf walabummaa Oromiyaatti amanaan akka fedheenuyyuu Oromoon fayyuu ka dandeettu dhiifama guddaa Oromoon deebii isaa dhugaadhaan argachuu ka dandeettu lafa isaa ka Rabbi irratti uumee fi waan ma'adina isa keessa jiru waan qabeenyi isaa irratti abbaa taatee jireenya isii hiyyummaa irraa wayyeeffachuu ka dandeettu yoo abbaa biyyaa taate kana asitti wanni jira marruyyoo waan namaa qoodani jechuu ani kana amana hayyee karaa biraatiin kun dhufallee jedhee ka amanu yoo jiraate haa jedhu wanni guddaan mootummaa kana garagalchuu irratti mootummaa kana diiguudhaafi Oromiyaa tawfii godhannee achii booda kabiraa wajjin jiraan namoo ufii kennan jiran sun waan itti aanu namuyyuu amma mootummaa nafxanyaa kana wajjin jiraadhaa hin yaadu. Kanaafuyyuu yaada yoo xiqqaate yaada gara fuuldura hiree ofii murteeffachuudhaan uummanni Oromoo murteeffata. Amma immoo mootummaa gabroonfata kana jalaa bahuu qabna warra jedhu osoo ija naqatin warra kittaliyyoo Abiyyi yookamoo nafxanyaa bilisiginnaa ta'e malee sun ammoo ifatti bahee jira amma ifatti bahee jira. Kakaleessa maqaa Oromootti nagadu kaachibee sammalee warri asafe biyya keessaa fi biyya alaatitti hatattamaan mari'atee aktiiv guruuppiin tokko uumamee hatattamaan mari'atee National Liberation Front tokko jaarachuun dirqama. Dura yaada irra walii gale san mootummaa kana fincilchuu waan achi itti aanu uummata murteessa naannoo kennatti mootummaa ce'umsaa haa ta'u or National Liberation Front haa ta'u yoo biyya keessa biyya alaatitti kun hatattamaan dhufee sagantaa isaatiif yaada isaa lafa kaa'atee kun ammoo ka jaaramee tokkoon dhufu osoo hin ta'in ka garee tokkoon akkuma asiin dura siyaasaa Oromoo keessatti wal dhabiinsa adda addaa himachuudhaan gar tokko qabatanii kaan dhiisan osoo hin ta'in haga danda'ame Oromoo maraayyuu ka ammatu dhaaba siyaasaa qofa osoo hin ta'in community professional association haa ta'u waltajjiiwwan adda addaa ta'u kana maraa ammatu ka aktiivistoota ammatu kana ta'ee walitti dhufee ka telefoonaa naasoo kanaa miti ka zuumiidhaa naasoo kanaa miti wanni Oromoo gara fuulduraa eeggataa waan adagaa guddatu dhufaatiin jira asiin dura dubbadhe irratti adagaa dhufaatiin jira mootummaan nafxanyaan Isaayyaas edaatee yoo wayyaanee mo'ate waan nuu deemuuf ka'e fagala humni nafxanyaa Amaaraa akka achii fixan Oromoo irratti deebi'uu qabna jedhan kuni marri ammumaayyuu jarruu nu keessaa bahaniitiin sochitti hin jirru. Kanaaf kaayoo akkasii qabatee National Front bal'aa tokko hatattamaan ijaaratee mobilization uummataa guutuu qabatee National Liberation Revolution deemsuu qaba. Bakka jiru mararraa sirna nafxanyaadhaa buqqisee sirna impaayeraa kan ofirraa buqqisee gandaa fi aanaa jiru mararratti for the first time yeroo jalqabaatu qilleensa qulqulluu isaa hafuura baafachuudhaaf qabsaa'uu qaba. Kanaaf ammoo Oromoon jiru 90%dhaa ol ka baadiyyaa jiru mootummaa impaayeraa kan wajjin gibira kafaluu malee akka lammii lammaffaaf sadaffaatti ilaalamuu malee gaaddisa hamaa isarra jiru malee waggaa eegalannee guddanne kanarraa qilleensuma bilisaatu argeetiin waan hin beeyneef dhandhama bilisummaadha haga ammaa arginee hin beeynu Sumaaleen argattee beeyti Eertiraan argattee beeyti Tigraay argattee beeyti bilisumma wanni jedhu dhandhama isaatu addaan baafachuudhaaf yoo yaanne akka jaarraa abbaa gadaa jedhee bilisummaan nuura kanaaf malli jiru
كوران اللي كنجا اللي جو أمني قوتون جندر راكئه أنا إداته أسا موتما كنا يرو أما كنت تاكي هاتو كابيني هاتو كنين مرولد دوچه كانو كأورمو وجين دام تنابات كان دام النرا كوي غوري دعاف جرو إسابة كتكت الناشنال ليبريشن ريفولوشن أفورا كنا يوغي جسه ملكاو دندما جديتي يادا ألفا بصورة ما غافي تانو تجاه كايون بلسغنا أبي أحمد إندور فهمتو إثيوبيا لمدتي تن أفاني في عادة تكا في أينيوم مالي تكتي كبدو سن ديبي سورا كايون TPLF في ورما والآجرو جنجت جودا TPLF في غرتولين برا كان إسام فكاتن فدريشني يوكين فدراليزم يدا كايون أورومو موتو موغتي ولابوما أوروموتي ولابوما أورومياتي جري كن سدنو كايو غراغراتي كاو غرو هر أنت ندينا كتيتاي كمبراتي وري فدريشني تأمنو كوني في أورومون جودا دينا ولو إسانيني كباني غاري اني كمان ميا كتادان كباتنا دانينا ان اورومو في بلسغناني وكان افتنيوني ان اما دين ولو قبو دين ولو ساني تي بي ال اف ابدا تي بي ال اف يوكا ويانين اما دين اكتيفي اورومو تيميتي اما هم اورومو رتي هم دينهم ما داغها انقبدو انما يو اما وفيفو دعاف جرو كيس جرتي وري اورومو دفتنيا في متما ابيتي في ويانن والكدا دين كين جدو تكفيالو ما دان جداني لما فا اكتي دين لفكاينو بنان ابو دين تك دين كليساني جرا كليس دين كين تران اوغا ويانه دوينه اريني بوكفنه غند سانتي غلچني نفط انيت اسركبني مالي اسلام رغرغن سنيغله كنافو اما توكو ور دبنافنتين فرا غلچني سايكولوجي موينسا قبل جرت جارم ويانه موينسا سايكولوجي جرا موينساني قبل تاك جدا لما تا نفتنيان وقاد بافشنتم نمويته أكجرون غير أمة مليون سد سجلي نكيس أفتى كبا مدة إبشان كيس أدود أجنون مقالة في بادية مركز ستي كقوي أنجار من كيس كبا موتما مالك بليون ميكان ورانا كم إبسدي أولي بوليسي كم إبسدي كم أفري ليوهيلي دان النتي أفريقيا كيست تكفاته كورتي سرنان الله سيرا قصونتين أجاج موتمات أجاجم من هيدا أفريقيا كيست تكفاته أباتي تنيني نغبرون فتين ويجي ساجرا ويانين أما هم تك إنفلونسي تك نرتي إنقبضو نبولشانجر نسامان إيه كليس نسام ترتي أما في فول لولا ما كيس جرت وأول برك أمنيتي والسنة لعلومت كان أفوجو توك يرو كيست كليس كانوا في آتورته وفي الرأرين مهنة أما كانوا في تاجروا إن موتم أبي أحمد بالسناتي جري أمت نفتات نجراني سدفا أسمام مويتني توكا إنو مويت جني أسو سوداني كم إر سودان نمي تبيكي نسلا في رتون دينك أبسوينا نمني هجري البوليسي بيالا كيسات هجري غير فندرا أولا على لا تشوكبا نفتنجان أولا دمي تنو كيس جرا موتم موتبتي ويانن أولا أم بيجكين كيس توهرنا هنكبا لفانس نورا فغو دين كالودا دين فغودا جدمي لانا فغو نورا جيران كنافو حالو ما فدين جر لمانو دين كين جنة والقسنة جدو تين
hegeree ofii challenge fi opportunity ofii osoo laalin taa'uun sirriidha miti. Kanaafuyyuu nafxanyaan Isaayyaas fi mootummaan Abiyyi diina walooti nuufi Tigraayifillee diina walooti nuufi sabaaf sablammii hundaafillee amma Tigraayillee sabaaf sablammii wajjin addaan hin laallu yeroo ammaatitti humna isaan amma qabanitti haal isaan keessa jiranitti addaan hin laallu. Kanaafuu dhugaadhaa jaallan tokko tokko qabsaa'onni tokko tokko humna Tigree wajjin diina tokkollee qabaannu warri immoo federaalizimii amana malee Itoophiyaa tana federalizimiidhaan walitti deebisne eetiin amana dhugaa yoo jabaa yoo taatu nu walabummaa amanna yaanni walabummaatiif yaanni federalizimiidhaan wal dhabaa ka kana sodaatan jiru ammoo yaada ahaadaawii fi caflaaqii ta'erra kun irra walitti aana at least diini tokkoffaan isaan lamaanii diina nafxanyaa absolute colonialism san irra caalaan wayta kana dubbadhuani ajandaa tokkoffaa qabsoo Oromoo godhuudhaaf miti ajandaan tokkoffaan qabsoo Oromoodhaa ufirratti erkateetiniin waan isaa oofachuudha adan idea yoo ka'e moonni kun yoo ka'e lolli Tigraay irra deemaa jiru itti fufiinsa lola Oromoo irratti waggaa lamaaf akka deemaa ture mooyinsi nafxanyaan achirratti argatu mooyinsa dachaan irratti argachuuf deemuuf gargaara. Wayyaaneen osoo moo'atte lafaan nurraa fagoodha kaleessa dhooyine ariine anjaan isii uummata kana mara keessatti nu wajjin qabduuf nu miidhu xiqqaadha. Haa ta'u immoo isii jala shannaafanna jechaatiin hin jiru uf dandeenye qabsooyna dhugaa jirtu ammoo diina walqixaati jennee lafa keenne really confusion uumuu hin qabnu. Nafxanyaan diina tokkoffaadha Isaayyaas diina tokkoffaadha mootummaan Abiyyiin tokkoffaadha wayyaaneen diina sodaadhaaf amma irraa qabnu miti ufiifuyyuu cinqaa keessa jirti waan kana waliin dhahuun yookaan wallaala yookaan fayyaalummaa daangaa qabna jedheetiin ilaalaan. Galatooma obbo Suuraa mee ummata yaadan adda babba'e kana ummata akkaataa waa hubatee bitaa fi mirgaan keessawuu karaalee sooshaal miidiyaatiin yaadota garaagaraa tuqaa Oromoo keessaa gartuun tokko akkuma amma duratti isin kaastan kana TPLF wajjin yaada bannuu haaga seennee wajjin haalullu ka jedhamtu jira dhaqaniitu gariin ammootu akkuma isin kaastan kanatti qabsoon yeroo tildhoo achiin arganne kan nuti immoo qabsoon nu barbaachiftu ofirra ejjennee nu keessaa ta'uu qaba. Akkuma isinii kanatti garee jedhamtu jira. Gareen kuuwwan ammootu ka diina wajjin gurraacha taheetu lolaa jiru. Mee kana keessatti uummanni Oromoo yoo ofitti as deebi'e hiree tanaan hireen tun hiree lamatu isaa dhufe takka ta'e itti miidhamee itti badu takka ammootu ta'e itti fayyadamu. Yoo itti fayyadame ni fayyada. Yoo isiin itti fayyadamte ammootu ta'e itti miidhame. Uummanni Oromoodhaa hiree tanaan akka hin miidhamneef wanti addatti dhaamsa akka addaatitti isin qabdaniif jira. Yaa reefillee jedhee irruma deebi'eetiin cuunfee jedha. Nu uftaanee yaada duraanuma haasawaan ture saniin qabsooteen na ta'oofaa turre wajjin. Ka qeerroo kennallee, ka dhaabbilee kennallee, ka ishushallee kana mara walitti qabannee hiree yeroo mara caalaa banaa taateetu sochii keenya keessatti hiree bareedaa dhufe. Hireen bareeddu tuni akkasumaan nama waan galchitu. Yoo abbaan waan kana itti beekeetiniin humna isaa guutuu walitti dachaafateetiniin itti socho'e hojiin itti socho'e. Wareegama gabrummaa ammaan booda waggaa 30-40 sanii olirra yoo amma walitti qabateetiniin wareegama barbaachisu irra murteeffatee qilleensa bilisummaadhaa ka haga ammaan argina furmaafachuudhaaf irra dhumateetiin tolfachuu danda'a. Hireessantu lafa jira amma. Humna guutuu impaayera Itoophiyaa ka yoomar Oromoo irra deeffatee Oromoo fixaatiin ture amma bakka lamatti qoodame yoo xiqqaate. Bakka lamaayyuu miti bakka sadiitti sabaaf sablammiin biraallee gaafii gaafachaa jiran. Beenishaangul socho'aa jira.
Gambella dubbii ukkaamsametu ol aantummaa waraanatti hin qabamee jira. Saawuziin humna dhabiinsanii wajjin walaayittaa fi sidaamni humna adda addaa hafuurri isaa eenyu wajjin akka jiru ka beekame. Ogaadeen National Liberation Frontiin hafuurri inni socho'u ka beekame. Humnaan gadi qabe malee Affaar illee haala kun ta'e kana keessatti yeroon kolonial empire kana diiguun itti danda'amuuf harqoota gabrummaadhaa caccabsuun itti danda'amu, but it is by national liberation revolution. Ka empire kana diigee ummanni martuu hiree isaa murteeffachuu itti danda'u. Ka Oromoon hangafummaadhaan geessu yeroo kana jedha. Kanaafuu yeroo kana keessatti qabsaa'onni Oromoodhaa dhaabbileen Oromoodhaa ammallee sadaffaa bira deebi'a. Hadooddii keessa jiran keessaa bahanii wal eegurraa bahanii gartee tarkaanfii fudhachuudhaan inni shitee fudhachuudhaan irra caalaa dhaabbilee Oromoo irraa eegama. Dhaabbilee Oromoo biyya keessatti ukkaanfaman yoo sunafan biyya alaarraa qabsaa'onni hayyoonni haga ammaa miidiyaa qofaan dandeettii isaaniitiin waa tolchaa jiran suni gahaadha miti. Dirqamni isinit dhufee jira. Lallabaniitiin kabiraa akka godhu himuudha miti. Warri hin jirra jettan ammoo dhugumatti waan dubbii Oromoo artikuleeshinii ajaa'ibaatiin ka ibsaatiin jirtan maqaa lakkaa'uu hin dandeenye. Jaarmileen ummataa kuni marre hatattamaan akka isiniin jedhe zuumiidhaan yookaan telefoona miti. National emergency tu jira, haala hatattamaatu jira dubbii Oromoo keessa. Wayita gaabbiin akkanaa dhaltu kana keessatti yoo namni duulaan walitti dhufee waan tolfatin meeqa biraa dhiisati. Sanga mamma kalee dheengadda Oromiyaa keessaa dabballeen kaadireen maallaqa itti kennameen bittee dhiyeessite kana fakkaatu kana yoo kumaatamaan agartan qalbiin isin hin cabdu. Wannummaan artifishaal akkanaa deddeebi'ee yoo deeme qalbii ummataa cabsuudhaan osoo nun socho'in haga fedheen ummanni ufaa tolchuu dammaysinu gaabbiin hubannuun wanni as dhufuuf deemu wanni asit gara fuuldura qalbii ummataa akka ammaan iyyu kanatti dafanii dhaqqabanneetti mobilaayiziyoon godhin lola deemu kanarraan wanni itti aanu maal akka ta'e hin beeynu gara fedhetti waa dhumatu. Yeroo kana keessatti yoo enerjii harawaan haala warraaqaa ta'e tokko waa walitti qabatanii waa hin godhin advaantajiin kun nu dabra. Kanaaf naashinaal emerjensii guddaadhaan Oromoo wal geettee mataa tokko walitti qabattee waa godhuun ammallee irra deebi'ee hiree isiin qabdu jedha. Galatooma obbo Suraa. Amma gara xumuraatti irratti yaada dhaammannaa tokko keessa'u ilmaan Oromoodhaatiif ammallee akkuma duraan baratan san qoraan godhatuuf ufii isaanii dantaa isaanii irratti wal dhaban jidduutti ilmaan Oromoo mootu irbaata rasaasaa taasisuudhaaf affeerraa godhanii fi jiranii yaamanii jiranii tolaanis yaaman dirqamaanillee yaamuudhaaf deemaa jiranii. Humna hidhate kan Oromiyaa keessa jiru maqaa mootummaatiin ilmaan Oromoo raayyaa waraana biyyaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiranii hanga poolisaa fi hanga milishaa gandaatitti hundi isaanii waraana kanaaf kaadhimamanii yaamichi dhiyaateefii jira. Isaan kun ammoo gara tokkoon warra ilmaan Oromoo manatti fixaa turanii mee isaan kanaaf affeerraa inni irbaata rasaasaa godhuuf achitti lola lamaan jidduutti affeersanii fi ilmaan Oromoodhaa kan asii har'allee akkuma kaleessatti yaadan saniif dhaamsa maalii qabatan? San dura wanni daangaa malee nama yaachisu tokko amma lallabareef jedhisan akkana godhamu qabu san jedhu soo jiruuyyi bakkeen Oromoon irraa ka'uu qabdu dhugaa yoo dubbanne wanni ani emerjensii jedheef wanni akka warraaqsatti socho'uu qaba jedheef yoo argu Oromoon hin jaaramne hiriiraani raalii ummataatiin qofatti kama guyyaa tokko bahaniitiin argaman kama namni karaa deemullee itti hidhameetiin bahee argamu
يوسون جارمة جدامي جارمة أكسيتي كسوتشوا جرو فاكت جارملين كأنك أمور داك أكسيتي شو كيامي إن واني سمول إسو دين أورومو دا كابيني كتات أكيد كليو بوليسي فين الراكة إيه جمو يالي كديم فين الراكة جبالي هجني هكا كوكورو كديم هكا جيجي غافتناك سن كديم أوسو يعني ميديا رد مكوني في أورومو بكمرت أفكن كان نمن مان توكو لالبا ميديا غير إبا كنان أكيد توكم فينيني دين إسارة تركام في فؤاد أبون دمكين سكين كسبون ما في مرتو أكم دبا أكتئب الليسا دين قويا نفتات انجرو في أجول لبنا كينا فندرا أجيسو فندرت سانغا هغنا محلق كابينيتنو يهاتو سانغا هغنا ولد تقوروني أتليست كان أكن قد أمني قدشيسو بمندان دهوتوك أمتا كيسا جارني أبون كفاتي في دنبي هغا ما تكمل ديسا ليو بوليسي في ورانا هغا أما كانتات انجرو يوم رميديان كين نمر أكتيفستون نمرين كانتان موتم ما أبيجر تنكافي فدان ور أورموتاتن بوليسي دا أمتا كيسا وجين كدني دنبن نومتوك كل جهادان gara Tigraayitti isaa duulati hin jiru waan sillaan irratti hin duulin jechuudhaan humni gahaan tokko laala wayyaaneen warra isiidhaan meeqaan buqqifamee akkitti waraana sameenizii akkisiin to'atte bakka adda addaa ka jiru mootummaa wajjin dhaabachuu deetti mee isaanii akka hidhamaati hin jiran an Oromoon internal fabrikiin isiidhaa dhugaa ganaanatti fakkaata yoo dhugaa dubbanne سلا كنا هجا أما جارملين أورومورا غندا كيس قفابيتي ورانا كيس سلة سيناني جراتني هجنوت ورانا تبيادان دبي سبونو ما أورومورا يادن نما موهتا برا يادن نما موهتا يان أورومورا كوني برا يادن موهتا دا إسان سيناني هجنتوتا كنا يادن موهتا كيست أماني بابرين كيست اللي public keessatti illee yaada mo'ataa infact sabaayaan ni mo'ataan kun hin dhalatiniif confusionii qulqullina kaayoo qabsoo keessa jirurraa kun asumaan Itoophiyaa ijaaruudhaaf deema kun walabummaa jedha ol aantummaa warri Itoophiyaa ijaaruudhaaf deemu kiraasisii dhufe san irraayi silaa osoo haqaan yaanni biyya ofii ijaarachuudhaaf faayidaa Oromoo qulqullina ibsuudhaaf qajeela qarameetiin deeme yoona faayidaa isaa warri jeneraaltota koneeltota the so called army keessa warri jira yaadaanuu mo'amuu danda'an yookaan immoo warri waajaaru achi keessa humnoorachuu tokkoma namaa warri dirree adda addaati irratti utaaleetiin gada saawuzii san fa'an waraana wobotti makame yoo taate malee haa xiqqaatu haa guddatu sunuu gahaadha miti hanqinni nuu qabnu hagam akka ta'e hanqinni clarity ilaalcha qabsoo Oromoo irratti qabnu the winning idea nu qabnu hagam hanqataa akka ta'e jaarmayn jaarameetiin waan kala keessa seenee silaa waan kala convince godhee humna guddataa ta'u humna mo'ataa akka ta'e silaa beekamu godhuu ka danda'u hanqinni qabnu akkuma ta'e yoo kana hubannu dadhabbii kanaatirraa malee Oromoonni waraana keessa jiran milishaa keessa jiran poolisii keessa jiran Oromoota akkuma kenna ka warra miskiina irraa bahe kanaafuu waan isaan godhuu qaban osoma itti himnuu ofirraa ka'anii beekanii qawwee isaanii gara diinaa deeffatanii Oromoo wajjin haa dhaabatan jechuun lallaba'anii kennuu miti nooma lallabamu ammoo qabsaa'onni Oromoodhaa waan kana kufaatiin kenna ka waan kanaa yaada warra kana mo'atu qajeelatti qarree irratti hojjechuu dadhabuu kennaaf jaarmaya warra kana funaaneetiin dhaqee yaada keessatti uumee qabsoo Oromoo wajjin dhaabu irratti hojjechuu kennarraa feelertii kanarraa dhufe ammallee warra kana irratti hojjechuun barbaachisaadha warri kuni deemee mootummaan kun kufuun isaa hin hafu ka beekame warri Oromoo irratti duulatiin ture ka Oromoodhaa kun karaa qofaa miti
lallaba qofaa mitan waan silaanatti lallaban haga boore man lallabe kufuun isaan nafu waliin hin kufina oromoo wajjin dhaabadha kun dirqama keessan yoon ta'e waliin kuftan kana wanni ani jedhu gara biraatiin oromoon haala ammaa kanatti milkaa'uudhaaf gandarraa ka'ee haga aanaatitti qeerroon humni oromoo marri wal mari'atee manguddoon marri wal mari'atee yeroo ammaa kana caalaa yeroo biraa waan hin jirreef eega dhaloota kennarraa eega abboota kennarraa waa himachuu malee waa godhutti hin jirru humni kun waliin mari'atee biyya isaa at least aanaa fi gandaa fi aanarraa milishaa fi kaabinee ofirraa qulqulleessee qawwee jiru harka galfatee sochiin bakka fedhan jalqabuu hin danda'a kun awaajiidhaan ta'uun qabu qeerroon labsuun qabu kana aan gandarraa gandatti aanarraa aanatti warraaqsonni jiran qabsaa'onni jiran jaarmayni nu jennu kun achirraa jalqabuu hin danda'a revolution can start anywhere bakka fedhan jalqabuu hin danda'a dhoohuu hin danda'a bakkuma fedhan dhoohee bal'achuu qaba kanaan jalqabuun isaa barbaachisaadha ulfaadhu. Galatooma obbo Sura akka gaariitti bal'istanii nu deebistanii jirtanii. Amma sagantaa keenya gara xumuraatitti deemnee jirra. Yaadni as keessatti hin kaasin yookiin quuqama qabdan yaadanuu agammaan kaasiniin alatti uummata Oromootiif waan dhaamuu barbaaddan yoo jiraate yeroo gabaabduu isinii kennaa uummata Oromootiif dhaammadha. Really deddeebi'ee dhaabadhee jira wanni an dhaamadhu amma ka Oromoof dhaamu dhaame diinni Habashaa kun diinni sirna naftanyaa kun diina Oromoon keessa isaa qajeelatti hubanne diina uf keessattuuyyuu obboleessa ajjeesaa ilma abbaa ajjeesatiin siltaan walirraa fudhataatiin ture kashiraa fi sharriidhaan seeradhaan guutame waan ta'eef waan mootummaan ifatti godhu kanaa achitti ollaa keessan maratti diinummaa warra kanaan dagatina sirni kun akkasiin jedhee madhee 500 olitti Oromiyaa keessatti diriirfamee iskwaadii meeqatu jaarameeti jira fakkeenyaaf akka saatanaa diriiraatti jaaramee ka beekamu Shaashamannee keessatti jaaramaatiin jira ollaa keessan mara jira ani wanni an dhaamu keessahuu qabsaa'otaa fi sabboononni Oromoodha ka dhaabbilee Oromoodhaa geessitan ka sabboonummaadhaan Oromoo wajjin dhaabattan daangaa malee uf eeguun barbaachisaadha amma Oromoo hegeree isii jaamsuudhaaf mootummaanillee humni naftanyaallee kophaa isaa akka Gimboot Sabaattii fi akka Abin akka asiin dura Ihaappaan jaaramteetti jaaramee iskwaadidhaan namoota dhageettii qaban namoota poteenshaalii gara fuulduraadhaa Oromoo tana keessatti hiree guddaa Oromoodhaaf qaban akkuma Adaaluu fa'aa ajjeesan akkuma mucaa kaankaa dirree irratti yookaan wanni irratti ajjeesan naannoo bishooftu ajjeesan mucaa sirbusan kabiraallee akkuma namni qeesii dhihoo tana sabbatatti ajjeesan wanni akkanaa kun deemuudhaaf deema keessahuu Oromoon hoggantoota ofii eeggachuun biyya alaatittillee namoota jajjaboo qabnu maqaa dhahuu danda'a nama akka Tsaggaayee Araarsaa isaaniiti Oromoon hafte jala galtee eeggachuu qabdi Oromoon hoggan ofii eeggachuu qabdi jaboo ofii eeggachuu qabdi bakka adda addaatti warra socho'an dhaamsan hedduun nama ergaatiin turan biyya Ameerikaa keessatti illee warra dippiloomaasii waan guddaa godhu yoo mara hoggana ka argannu ka qabnu yoo tiifanne hin jiru hoggana tiifachuun hin jiru gaafuma tokko kana maraa dhufee bilig godha kanaaf dubbiin tun dubbeenaaf jabduuti dubbii tana gara fuulduraa bal'inaa irraa haasoo seenaa Oromoo keessatti illee kufaatiin hedduu wanni qabsoon Oromoo hoggana dhabdeef hoggana usii tiifachuu dhabuutirraa kanaafuu ka qabnu kana haa tiifannuu jedhaa kanuma ergaan kiyya ulfaadha. Galatooma obbo Suraa maarree isinillee egaa yeroo qabdan xiqqoo sanirraa nu qooddanii turtii bal'aa kana fakkaatuun waliin dabarsitanii ibsaa jajjabaa qabxii jajjabduu uummatni Oromoo hubatuu qabuu fi beekuu qabu kanarratti egaa ibsa akkanaa nu kennuu keessaniif hedduudha maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin isin galateeffannaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna.
ulfaadhu boleellisaati illee hirmaa kenniteef. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii keessummaa keenya wajjin dabarsinirraa waa hedduu akka hubatan abdiidha qabna. Turtii isaa wajjin dabarsinee fi sagantaa har'aaf qabnullee kanumaan goolabnaa nu waan faana turuu keessaniif hanga ammaa yeroo keessan nu qooddanii hedduudha isin galateeffannaa horaa bulaa isiniin jedha an isin faana kan ture leellisaa Oromiyaati hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwina.